Amma kana yeroo ammaa kana iddoon itti argamu godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa ganda ceeqaa iddoo jedhamtutti kan ani argamu gargaarsa kana fudhatee deemee naannoo san keessatti hundi keessaniyyuu warreen mana keessanii gargaarsa baastan singalateeffachuun barbaada karaa kootiin tokkoffaa irratti warra waldaa tolootota salaalee miseensa taatanii hundi keessaniyyuu misaa keessanirraa dhiistanii ta'u yookaan qursii keessanirraa dhiistanii ta'u laaqana keessan duubatti hambistanii ummata kana nu wayya ummata rakkate kana jettanii kan nuuf qopheessitan galata guddaa qabdu jedheetu manna siillee isiniif dhiyeessaa isatti aansuudhaan immoo abbaa qabeenyota biyyattii keessa jiraniif lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatanii lammii biyya keenyaa taatanii lammii Oromoo taatanii iddoo adda addaa biyya alaa biyya keessa iddoo jirtan warreen galata guddaa nurraa qabdan hin jirtan Neezerlaand irraa kan haala mijeessuudhaan Dooktor Tasfaayee Tayyee kan jedhaman ga'ee guddaa nu taphachuudhaan karaa adda addaatiin walitti qabamuudhaan iddoo kanatti akka uummanni kun gargaaramu uummanni rakkatee uummanni ala bulaa jiru kun akka isaan gargaaraman taasisuu keessaniif Dooktor baay'ee sin galateeffanna uummanni darraallee baay'ee sin galateeffataa sin jedhaatii baankii gamtaa Oromiyaa kan yeroo hundaa uummanni itti hobdatu baankii gamtaan Oromiyaa karaa hundaaniyyuu uummata isaa akka tajaajilaa jiru akkasumas miseensi baankii gamtaa Oromiyaa karaa obboleessa keenya miseensa waldaa tolootota salaalee kan ta'e obboleessa keenya Margaatiin kan guurramaatii ture sinillee galata guddaa Oromoo salaalee fi Oromoo darraarraa sinirraa qaba. Zayitii kana kan nu gumaachan karaa aartistii yookaan weellisaa Tasammaa Adareetiin kan nuuf qophaa'edha. Inni kun immoo warreen biyya Arabaatirra jiraatanii ofii keessaniifiyyuu mana namaa jiraatanii immoo isa kana kan uummata darraatiif uummata darraa buqqaa'anii rakkoo keessatti argamaniif zayitii tireedhaan 245 gara uummata darraa biraan geenyee jirraati. Kanaaf hundi keessaniiyyuu galatoomaa ulfaadha isiniin immoo galata guddaa kan qabu qaxxaamura fannoo diimaa galata guddaa qabda uummata salaalirraa akka addunyaatti waan ta'eef maaliif gargaarsa inni godhe gargaarsa eenyumtuun goone meeshaalee mana keessaa dabalatee wantoota alatti itti fayyadaman warreen mana irratti gubatan kana hunda dabalateeti uffata halkanii dabalatee kan nuuf dhiyeesse karaa obboleessa keenya Mangistuutiin akkuma barattoota Chaayinaa hala jirtan warreen sinillee injiinar Tolosaadhaan kan qindaa'e iddoo sanitti illee sinillee sin galateeffannaa galata guddaa nurraa qabu isinin jenna. Awustiraaliyaatti Dr. Biraanuu Adinoo Barqaa keessaniin wanti kun har'a ga'ee jira. Gargaarsi kunis immoo uummata kana bira gahuudhaaf gara fuula duraatitti kan itti deemu ta'a. Yeroo ammaa kanatti waan xinnoo ishii qofa waan ta'eef kan bira ga'e gargaarsi hedduun immoo hin barbaachisa. Namoota hedduudha. Har'a kan biraan geenye namoota muraasa waan ta'eef namoota hedduu immoo akkaataa ittiin deemuu qabnu ittiin deemna. Gargaarsa gara fuula duraatitti haaluma kanaan kan itti fufu ta'a. Marsaa lammaffaa irratti akka nu gargaartan sinin jenna warreen baasii baastan mana keessaan hamaas sinin argin gaaris sinin darbin sinin jedhee karaa kootiin ani kana sinii dabarsu isa kana nuu jiraadha baguma nuu dhuftanii kiloo kanaa aduu kiloo kanaa agar aduu sinii abaas nuu bisatuu abaas nuu jiraadha.